Keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa ajajaa olaanaa Aabaa Oboo Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaati. Hayyeen Jaalmarroo baga nagaan dhuftan. Hayyee jaaldaan deebiif baga nagaan eegde. Hayyee egaa gaaffii maree keenyaaf ta'u tokko lamaan kaasaa waan Oromoof Oromiyaa siyaasa Oromoon keessa jiru akkasumas Afrikaa fi gaanfa Afrikaa Impaayirettiin keessa jirturraa dhimma Oromoo wal qabsiisee yaada akka nuuf kennaniif gara isaaniitti deemnee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Ani Daandii Elamooti. Hayyeen Jaalmarroo mee haala amma keessa jiruun yeroo ammaatti qabsoon Oromoo Aabaa Oboosin hooggantan gama siyaasaatiif waraanaatiin maalirra ga'ee jira? Hayyee fayyaa ta'e jaaldaandii. Egaa yeroo hedduu dhimmoota kanarratti si waliinis namoota biraa waliinis inuma haasa'a. Qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaan inni amma irra gahee jiru firaa miti, diinillee ni beeka. Gama siyaasaatiinis, gama waraanaatiinis, gama dinagdeetiinis, aadaa, hawaasummaa sadarkaa silaa barbaadamu Oromoo gitu Oromoof malu sabni guddaan gaanfa Afrikaa irratti akkasumas darbee addunyaa kanarratti seera mataasaa danda'e, heera mataasaa danda'e, sirna gadaa ittiin bulaa ture. Sabni guddichi hamma naga'u kun gaanfa Afrikaa kana keessatti silaa bakka isaaf malu akka isaaf malutti argachuu hin dandeenye kuni amma gaarii ilaalte jaaldaandii waggoota hedduu jaarraan illee darbee gara jaarraa tokkoo walakkaatti deemuutti jirra. 1870 keessaa kaasee egaa tokko jedhee Oromoon gaafa warra isa gabroomse jalatti kufee kaasee hanga ammaa qabsoomatti jira. Qabsoon dhaabbatee hin beeku. Umurii anaafsii amma bira geenye kanarratti bakka amma nuti geenye kanarratti qabsoo amma gaggeessaa jirru kanarrattis murtaa'ee hin beeku. Kanaan duras inuma ture. Addi bilisummaa Oromoo ammoo 1970 keessaa qabsoo bilisummaa Oromoo bara hedduu otoo jaarmiyaa xaliilawaa hin qabaati barattootaan, qonnaan bulaan akkasumas hawaasa deemsa garaa garaa keessaa walitti dhufee roorroo ofirraa qolachuu, gabrummaa didachuu akkasittiin qabsaa'aa tureen adeemaa ture sana jaarmiyaa itti toshee itti iggiteessee haga deemsisuu gahuutti achirraa kaasee immoo hanga har'aatti qabsoon Oromoo dhaabbatee hin beeku. Sadarkaa deemaa ture kana keessatti immoo bakka gahee qaba. Gahee ka'ee bakka itti deebi'e qaba. Injifannoo argate qaba. Kufaatii hamaan isa mudateeru jira. Kan keenyis egaa yeroon nuu heeyyamee umuriin keenya waan sanaaf gahee bakka dhufee harkatti higee akka bilisummaa Oromootti qabsoo bilisummaa Oromoo kana ofitti fudhannee deemsisuu jiru kana maalirra gahee yoo jettee eessaa ta'ee isa jedhu beekuutu murteessa. Nuti qabsoo hin dhalchine ni dhaalle. Addi bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaattis qabsoo Oromoo hin dhalchine ni dhaale. Qabsoon Oromoo gabrummaatti kufuu Oromoo fi Oromiyaa irraati kaati. Umuriima gabrummaatti kufne sanatu umurii qabsoo keenyaati. Ammoo qabsoo ofitti fudhanne dhaalle kana akka dhaabaatti akka jaarmiyaatti itichuu waraana itti horuu siyaasaan dabaaluu isa kana bifaa xaliilawaa ta'etti deebisee miseensa itti horatee ajaja itti godhee adeemsisuu malee addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana hin dhalchine haga ammaa deemaatuma jira. Hanguma deemaa dhufee nu bira gahee kanaan dura egaa isa 1973 sana dura ture fincila qonnaan bulaa jaarmiyaa kan akka waldaa Maccaaftuu Lamaa kanneen dhiisne isaatii asitti edda jaarmiyaa xaliilawaa godhatee jaarmiyaa godhachuu qofaa iyyuu osoo hin taane Oromoon kan inni cabee qawweetiin kan inni bilisa ba'uu danda'us qawweetiin kanaaf addi bilisummaa Oromoo
jaarmiyaa qawween loluu danda'u, Oromoo immoo ilmaan isaa warra qawwee qabatee loluu danda'u itti gumaachuu edda tolfateeti asitti jiru yoo haasofne adeemsa hedduutu ture. Adeemsi kunii jalqabuma gaafa jalqabeeyyuu Oromoon ati Oromoo jedhanii Oromummaa isaatu biyya Oromiyaa qabda, afaan Oromoo dubbattaa, aadaa sirna gadaa qabdaa, hiree tokko waliin qabda, ati saba tokkichaa jechuun qabsoo ture. Qabsoo akkasii keessatti warri kaan saboonni biroo keessumaa impaayeritti Itoophiyaa kana keessatti ollaa ta'anii cunqursaatu nurra jira, roorrootu nurra jira, bittaatu nurra jira, sanammoo falmachuudha qabnaa jedhan. Nuti garuu nama ta'uusaa, Oromoo ta'uusaa himuufuu isteeppii tokko duuba turre. Warri kaan humna taanee bakka nuu malu gahuuf, waan nuu malu argachuuf impaayeritti keessatti wal gurmeessinee waraana to'annee, waraana tolfannee gara dirreetti baanee cunqursaa ofirraa kaasnaa sabni isaanii tolee dheetu qabsootti seene. Addi bilisummaa Oromoo isa kanaa yeroo sanatti akkaataa kanaatiin carroobe. Beekta yoo ta'e Oromoon gabrummaa ofitti fudhachuurra darbee maqaa lafasaa jijjiireera, maqaa namasaa jijjiireera, maqaa sabasaa jijjiireera, maqaa biyyasaa jijjiireera. Hanga anuu umurii keetti qaqqabnetti illee Oromoon saba gaallaa, afaan gaallinyaa dubbatu, eelee gaallaa qabu, sirba gaallaa sirbu, biyya gaallaa qabu akkasitti ture kan inni ilaalamu. Oromoo saba Oromoo biyya Oromiyaa qabdu akkasittiin miti kan inni ilaalamaa ture. Bifa akkasiitiin saba ofii yaamee gabrummaa fudhatee yoo ilaalte Baarsaa fi shaggargamaa tokko muranii tokko baallaadha. Akkam bulte naan jedhii xeenaas tilliin beeku gaallaadha. Akka saba ofitti fudhateera jechuudha. Afaan gaallinyaa dubbata, xeenaas tilliin beeku. Ani gaallaadha. Akkas jechaa ture. Qabsoon keenyi addunyaa kanarratti qabsoo saboota gabrummaa jala turanii gabrummaa jalaa bahuuf gaggeessanii hundumaarraa adda. Hiriyyaas hin qabu. Akka dheerina isaattis akka baay'ina saba guddaa afaan tokko dubbatu, hiree tokko waliin qabu, biyya tokko waliin qabu, saba guddaa tokkotti hiriyyaa hin qabu. Sabni xiqqaan saba guddaa akkasii gabroomsee addunyaa kanarratti lakkoofsaan baay'ee xiqqaa yookaan immoo baay'inni saba sanaa warra isa gabroomsetti walitti dhiyaata. Qabsoo akkasiitu gaggeeffame. Qabsoo akkasiitu jalqabame. Yeroo jalqabamutti isteeppii tokko duubatti hafee namummaa nama ta'uusaa, namaanuu walqixa ta'uusaa, uumaa waaqaa ta'uusaa hubachiisanii qabsoo eegaluunu abboota keenyatti ulfaataa ture. Hiriyyaan qabu kanaafu. Qabsoon akkasiin jalqabame ergammoo hayyee nuti Oromoo biyya Oromiyaa qabna. Gabrummaa jalammoo jirraa jechuu fudhachuu hubachuu sana jalqabee adeemsi sun immoo akka adeemsa abaarama, akka adeemsa warra nu bitaa ture irratti warri nu bitaa ture immoo warra saboota bakka egaa beektaa filamnee dhufnee waaqatu nu muudee nuti waaqarraati ergamaa rabbiitii saba afaan hin qabne aadaa hin qabne biyya hin qabne saba biyya isaa keessatti booddeetti hafummaatiin jiraatu isa akkasii waaqatu akka binnu nu ergee jedhanii warra dhufan akkasiitu. Maaliifi afaan Amaaraatiin ሰማይ አይታረስም ንጉሥ አይከሰስም waan jedhu jira. Akkasittiin nu fudhachiisanii waan jiranii fi namummaa fudhannee kaanee Oromummaa fudhannee kaanee Oromummaan sun immoo rakkoo keessa jira. Rakkoo sana keessaa baasuu qabna jennee immoo gabrummaa keessaa ba'uuf yeroo deemnutti finciluun hin danda'amu. Akkuma samii qotuun nugusa himachuun hin danda'amu jedhamee qorqalbii sana fudhannee waan jirruu fi inni kun immoo isteeppii lammataa kan biraa ture. Finciluun ni danda'ama. Abbaa biyyummaa ofii mirkaneeffachuuf lolachuun ni danda'ama.
lafa jal'inni jirutti, lafa rakkinni jirutti, lafa roorroon jirutti, hanga gabrummaan jiru falmannaan ni jiraata. Inni kun seera lafaa irrattis, seera waaqaa irrattis haqaa jedhamee immoo uummata amansiisuun qabsoo biraa ture. Qabsoon Oromoo akkasitti erga deemee immoo ilmaan isaa immoo sodaa kanarraa bilisa bahanii, Oromoon ilmaan isaa sodaa kanarraa bilisa bahee qabsootti nama gumaachuu. Maaliif nama qabaachuu si gaafata. Sammuutu yaada. Yaadatu bu'uureffama yaadaa kanatti immoo hojiitti hiikama. Hojiitti ka hiiku immoo dhala namaati. Ilmaan isaa immoo itti kennu Oromoon dhuguma biyya qabachuu ni danda'a. Oromoon dhuguma lolee injifachuu ni danda'a. Isa kana immoo sammuu Oromoo keessatti biqilchanii ilmaan isaa namaaf ergamuu osoo hin taane, namaaf loluu osoo hin taane, biyyuma isaa keessatti gabbaree jiraachuu osoo hin taane abbaa biyyaa ta'uu ni danda'a Oromoon. Isa jedhus fudhachiisuun immoo qabsoo biraa ture. Akkasittiin dhufeetu deemee yaadatta. Bara dargii egaa isa dura qabsoon adda addaa ture, fincilaa adda addaa ture, Haayile Sillaaseen kufee dargiin aangoorra ture. Dargii booddee ABO'n gara milkaa'ina biyyatti galu injifachuu argatee ture. Sadarkaan qabsoo adeeme. Achi keessatti waan baay'eetu ta'e. Injifannee hin guduunfanne, biyya keenya hin qabanne. Adda bilisummaa Oromoo garuu summii yoomuu dhaloota keessaa buqqa'uu hin dandeenye, dhaloota gatiittiin isaa gabrummaa baachuu hin dandeenye, dhaloota waa baratee, biyya baratee, seenaa baratee, sabboonummaa baratee, Oromummaa baratee, ni tura malee, ni bula malee biyya qabachuu danda'u. Ji'a xiqqoo tokko biyya keessa ture keessatti summii sana Oromoo keessa awwaale. Summii yeroon siin jedhu summii hamaa osoo hin taane summii pozitiif ta'e. Summii dhaloota gatiittiin isaa yookaan dugdi isaa gugguufee gabrummaa baachuu hin dandeenyeeti tolchee. Yeroo sana abbootiin keenya maaliif biyya qabachuu dadhabanii, maaliif hin milkoofne, haalli yerichaa akkam ture, maaltu dagatame, eessatti mucucaanne, eessatti kufne, inni immoo seenaa biraati ta'a. Amma isa keessan seennu hedduurraa haasa'amee darbeera. Sababoota hedduu tarreessuu dandeessa. Amma sana bira darbamee qabsoon sadarkaa biramu. EPRDF aangoorra turetti qabsoo baay'ee ulfaataa warri dhufee Oromiyaa qabate. Warruma Oromiyaa gadhiisee bahe adda bilisummaa Oromoo waliin hiriyya. Waan waliin beekan. Waan ABO'n beeku TPLF beeka. Baay'ee qabsoo ulfaataa Oromiyaa keessatti dhimma Oromoo isa duriiyyuu caalaa dubbachuun rakkoo hamaa keessaa bahuu hin dandeenyetti nama galche. Qabsoo akkasii gaggeessa adda bilisummaa Oromoo. Waan awwaalee bahe sana laphee uummata Oromoo keessaa qaba. Ammoo haa ta'u cinaachatti wayitu dhalate. Wanti cinaachatti dhalate addi bilisummaa Oromoo yoomuu qabsoo bilisummaa Oromoo dhaaba hin sharafne waan ta'eef uummati Oromoos dhaaba kana dhabeeka waan ta'eef dhaaba kana wanti hadheessu, wanti xureessu, wanti Oromiyaa keessatti burjaajii uumu, Oromiyaa biyya qabachuu barbaadan sana biyya egaa waliin beeknu dachee taadhii, irri magariisa, midhaanii, jalli bishaanii, biyya albuudaa, biyya loonii, biyya midhaanii sana biyya akkasii kana salphaatti qabachuun hin danda'amu waan ta'eef wanti ABO fakkaatu, afaan Oromoo dubbatu, aadaa Oromoo beeku, seenaa Oromoo beeku paartii ta'ee kan addi bilisummaa Oromoo mirga hiree murteeffannaa saba Oromoo akka hin sharafne warri beeku ejjennaasaa gaafa waliin fudhatee beeku baatirii fidatee waliin seene.
dukkana keessa dabartu yoo ta'e dirqama. Ejji kee lafa arguuf waa ibsachuu dirqama. Saree abbaan akka gaariitti guddifate qe'ee akka gaariitti eegdu bira darbuuf ulee qabachuun si barbaachisa. Ulee sana waan ta'uu danda'u Oromiyaallee Oromoollee burjaajessuu wanti danda'u dhaaboleen ka Oromoofis kaaniifis qophaa'an PDO'tatu qophaa'ee ture. Waliin seename qabsoo hamtuu baay'ee ulfaataa ta'e maatii hedduu akka maatii qofaatti akka sabaatti illee Oromoon goota ta'e waliin dhaabbate waan kana falmate sabni baay'ee lakkoofsa isaa dachaa meeqa hir'uu yeroo sagarroomsi waliin dhaabbatee kana ofirraa kaasuu dadhabuutiin bara 25 sanaa ol akka turu humni kun waliin seene qabsoomarra turame yeroosis qabsoon bifa qaba sadarkaa qaba. Inni kuni dhaloonni gatiittiin isaa gabrummaa baachuu hin dandeenye Oromiyaa keessatti dhalate. Addi bilisummaa Oromoo rakkoo hamaa keessa yeroo seene harki dabaree wal dhiqa. Addi bilisummaa Oromoo dhaloota kana eenyummaa, Oromummaa, sabboonummaa dabarsiise. Dhaloonni kun immoo adda bilisummaa Oromoo isa kaleessa haala hamtuu keessatti dhiibamee qabsoo dhiisee bahe harka duwwaa loleetu biyyatti deebise. Harki dabaree wal dhiqe. Abaa'oon Oromummaa eenyummaadha nu barsiise. Seenaa gabrummaa keessa jirruuti nu barsiise. Bilisummaan namummaa akka nu barsiisu nu barbaachisu nu barsiise. Kana barreetu abaa'oo immoo kana nu barsiisee ka'ee silaa ilmaan isaa kumni kitil gammoojjii fi baddaatti lafeen isii harca'ee allaattiin waraabessi bineensi soorate sana bu'aa sana gadi dhaabee iggiti itti godhee hin xumuriin hafe sana nuti ammoo deebinee dhaloonni harki dabaree wal dhiqee warri sun jaarroleen sun warri kana nu barsiise inni itti wareegames inni lubbuun jirus inni karaarraa maqes inni karaarra jirus hundumti isaayyuu gatii sana galata sana dhaloota nu dhalchan sana ilmaan itti nu guddisan sana deebisneetu bakkatti fidne. Yeroo bakkatti dhufu wanti harka duwwaa fincilee adda bilisummaa Oromoo deebisee guca sana qabsiise. Waraana bilisummaa Oromoollee gammoojjii baddaa keessatti wareegama kaffalee haatiif abbaa isaallee eessatti akka wareegame hin beekne deebisee ifa baase dhaloonni qubee jennu sun kan qubee abaa'oon barsiisee sun harka duwwaadha. Humna mootummaa abbaa irree addunyaan kun hiriyyoonfachuuf bara baay'ee qabeenya baay'ee dinagdee baay'ee gargaarsa baay'ee itti dhangalaasanii hiriyyoonfatanii isaaniif ergamaa ture bu'aa isaanii tiksaa ture meeshaa hanga barbaadu hidhatee ture sanadha saaxile sanadha injifatee maaltu ta'e injifatee wanti ta'e wannuma waliin beekne. Oromoo yeroo hedduu waan deemee guduunfachuu dadhabu keessaa tokko ni iyyina, ni duuna, ni ajjeesna, ni sirbina, ni dhiichisna. Gara dhumaa gahee guduunfuu dadhabna. Waliin dhageenya, waliin abboomamu, waliin bulu. Bakka sana gahuufi ilmaan xiqqoo, ijoollee lakkoofsaan xiqqoo goota gabbaruu si gaafata. Gaafa bakka sana geessee dukkana saaquu jalqabdu baay'eetu itti namma. Humni baay'een itti nammu suni hadhaan argine. Godaannisa baay'ee ofirraa hin qabu. Kanaafuu waan ati keessa dabarte hin beeku. Laaffiseet ilaala. Yeroo laaffisee ilaalu ni sharafa. Yeroo sharafamu bo'oo tokkicha silaa wal taatee keessa waliin dhangala'uu qabdu keessaati bo'oo hambiraa baasee baha. Sanuu akka saba Oromoo gabrummaan bara hedduu kan irra ture. Gabrummaa baay'ee beekta waggaa har'aa dhibbaaf meeqarra jiru. Gabrummaa akkasii keessatti muka jigutti gaa qottoon baay'ata. Muka guddaa qoreen baay'een itti marsee jiru akka salphaatti hin muratu namni. Abbaa humna qabuun mura malee. Muka garuu gudeesha jigee qoreen ittiin jirree jaartiinis jaarsis dargaggeessis ka humna qabus ka humna hin qabnes itti bu'a. Qottoon itti gama.
sabni Oromoo akka muka jigee ciisu sanaati abbaan qabu. Akka salphaatti namni gara barbaadetti akka barbaadetti isa jaarrate qoqqoodee qabsoo akkasii kana keessatti gaggeessituun ulfaata. Ulfaatin akkasii keessatti mataa Oromoo walitti qabdee waan inni barbaadu tokkittii qofa jala hiriirsuu dandeettii addaati nama gaafata. Haala akkasii keessatti qabsoon qeerroo fi qarree yeroo sanaa nama hedduu harka bu'e. Muuxannoon qabsaahanii gara aangoo barcuma siyaasaa saba ofii aangessuutti deemuu yeroo hedduu nu harkaa bahe bifa kanaan. Akkaataa kanaan qabsoon sun nu harkaa bahe. Qabsoon nu harkaa bahe sun haa nu harkaa bahuyyuu malee qabsoo ati siyaasaa fi dinagdee waraana walumaa gala ABO'n sadarkaan inni ammarra jiru gaafattu akkaataa kanaan deemee dhufe kufuu keenyaaf nu harkaa bahuusaa qofa osoo hin taane maaliif kufnee eessatti mucucaanne bakkatti mucucaanne dhaloota bareedu qabsoo harkaa qabaarra. Dhaloonni qabsoo akkasii harkaa qabu kun qabsoo tokko haala kamuu keessatti siyaasa kamuu xaxaa kamuu shira kamuu olola kamuu keessatti jilbeenfachuu dhaloota danda'u. Lammata qabsoo bilisummaa Oromoo kaleessaa elemoonfaa qawwee barbaacha galaanarra deemanii biyya hambaa eessa naannahanii tokko jedhanii jalqaban sana akeeka sana hin sharafu. Dhaloota qabsoo Oromoo hin sharafne dhaloota siyaasa kamuu keessatti xaxaa kamuu keessatti hin gooyoomfamne hin jilbeenfanne akkasiitu qabsoo kana harkaa qaba. Sadarkaan inni irra jiru sadarkaa meeshaa qabaachuu yookaan humna waraanaa lakkoofsisaa guddaa ta'e itti hirmaachisuu osoo hin taane sadarkaa Oromoon waan barbaadu kayyoomuyyuu caalaa beekee ilmaan isaallee itti gabbaruu qofaa miti. Waliin lubbuu dhabe akkasii mitiiree battala qabatee nu biraa hiriiree lola. Harka duwwaa dibbeessa rasaasaa kamuu keessa dhufee si bukkee ciisee madoo baasee ba'a. Kaleessa kun hin jiru. Gurra qabatee sitti iyya. Oromummaatiin of iyyaamu. Gara kibbaan ture. Boorana keessaa Gujiitti yoo baate ani gurraachi Gujii Girjaa Oromoo eessatti sii beekaa jedha. Yoo gara Booranaatti gabbuute ani Booranaa Sidaama kana eessattan sii beekaa jedha. Yoo gara Arsii deemte akkas ture. Qabsoo bilisummaa Oromoo kana doomsuu qofaa osoo hin taane Oromummaa doomsuurraa kan ka'e kutaa biyyaa bulchiinsaaf ta'u gibira funaannachuuf ta'u warri nu gabroomse kukkutee nuu kenneen of yaamutu irra nutti salphata ture. Har'a garuu Oromummaan samii kanaa gaditti gaaddisni ishee samii kana. Oromummaan dachee kanarratti ejjeti miilla keenya kaabaa kibba bahaa dhiyatti iskuweer kiiloomeetirii 600 fi sanaa olii irratti lafti inni nuti itti dhiphisnee wal yaamnu hin jirtu jechuudha. Anaafsi bakka kana jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa kana keessatti akkasuma bakka jiraachuu qabu jira. Wallagga waan ta'eef Wallagga keessa jira miti, Jimma waan ta'eef Jimma keessa jira miti, Arsii waan ta'eef Arsii keessa jira miti, Boorana waan ta'eef Boorana keessa jira miti, Harargee waan ta'eef Harargee keessa jira miti, akkasuma kutaalee Oromiyaa kaanis. Bakka dirqamni qabsoo isa gaafattuu fi bakka itti yoo dhiigni koo cobee comni dhiiga koo Oromiyaa bilisa baasuu keessatti saba Oromoo gara rarraga bilisummaatti tarkaanfii tokkollee butuuf mala jedhutti dhiiguutti jira. Shakina,